dursa waaqayyo abbaan keenya mootichi moototaa gooftichi gooftotaa hundaa qabu hundumaas gochuun ni danda'u biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laatee bakka jiraannu fagoodhaa dhiyoodhaas funyoo jaalalaan funyoo fura qulqulluu kan hin cinne kan hin dachaane kan immoo humne sanaan harkisee waamee maqaa haadha keenyaa wareegamtu qulqulleetti arseemaadhaan nu barsiisee nu eebbisee nu fayyisuu jaallateera'u maqaan waaqayyo waaqa abbootii keenyaa bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Akka eeyyamaaf jaalala waaqayyootti baruun sun yammoo wajjin baran dhugaan qofaasaa ni mo'ata. Dhugaan bara baraan qofaasaa ni mo'ata. አፋን አማርፋትን እውነት ለዘላለም ብቻውን ያሸንፋል። ከነርገኑ ለመፋ መጽሐፈ ኢዝራ በቆና ሰዲ ለኮም ሰዲ ረተገር ካዮን በሩም ሰከና ዱጋን ኤኞዳ ዱጋ ቀበተኒ ጀናኒ በረበራን ዋቹን አከደንዳአሙ ከኑት ሙሉ ከስመት Manni barumsa sanbataa dhugaa qabatee dhugaa irratti hundaa'ee waa baay'ee mo'atee har'a ga'ee jira. Ammas yaa Waaqayyo jedhee wanta addunyaa kana keessatti nama danquu barbaadanii dhugaa kana qabannaan mo'annee mootummaa isaa dhaaluu dandeenya. Mo'annee mana Waaqayyoo keessa jiraachuu dandeenya. Mo'annee ergamoota wajjin faarfachuu dandeenya. Ergaa qabu kan of keessaa qabudha. Egaa mee gara barumsa kanaatti seenuudhaaf fuula dura mee hundumti keessan afaan dhugaan bara baraan mo'ee ni jiraata jedhame. Dhugaan bara baraan qofaasaa mo'ee ni jiraata jedhame. Egaa barumsi kun barumsa guddaadha. Yoo danda'ame ganama kana walitti qabee xumuruu yaalaa. Yoo dadhabne garuu waaree boodaa xumuruudhaaf yaalla. Egaa mata duree kanaan Waaqayyo abbaan keenya iccitii isaa safagaatee jiru naa dhiyeessee arraba korra naa kaa'ee sadokati immoo naaf ibsee isiniif immoo laphee liidiyaadhaa inni bane laphee keessan banee Waaqayyo nu haa barsiisu. Eenyu nu haa barsiisu? Yaa Waaqayyo nu barsiisi jedhaa kaa. Ameen. Iyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Jecha cimaa kana kan dubbatee Zarbaabu'eel nama jedhamudha. Zarbaabu'eel namni jedhamu kun kan inni dubbii kana dubbate biyya isaa Yerusaalem keessatti miti. Biyya hormaa Baabiloon taa'ee dubbate. Baabiloon kun har'a ishee Iraan jedhamtuudha. Ishee har'a lolli irratti ka'ee abidda irraa boba'aa jirudha. Kanas kan inni dubbate bara sana kan turan Israa'eloonni warri foonii dubbii Waaqayyoo dhaga'uu didanii seera Waaqayyoo eeguu didanii Waaqayyoon dhiisanii waaqa tolfamaa waaqa harkee waaqessuu jalqabanii beekumsa isaanii qabeenyaa isaanii wanta biiftuudhaa gadii waaqessuu jalqabanii. Waggaa kana Waaqayyoo isaanitti aaree raajaa isaa Ermiyaasiin kaasee akka isaan qalbii jiratanii deebi'aniif dubbachaa ture. Dhaga'uu didanii mataa jabaatan. Jarana yeroo Waaqayyo namatti dubbatu dhaga'uu diduun akka yeroo biiftuun ganama ba'u ifa biiftuu kanaa hin barbaadu jedhanii akka mana cufachuuti. Amma yeroo biiftuun ba'u namni balbala yoo cufate biiftuun mana keessan seenu. Sababiin isaa balballi sun cufamee jira waan ta'eef. Sababii isaa foddaan mana sanaa cufamee jira waan ta'eef. Akkuma kana namni gurra isaa yoo cuqqaallate laphee isaa yoo duuche dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaan yoo baate akka kana waan ta'eef kanaafuu jarri kun biyya Baabiloonitti waggaa 70 booji'amanii garbummaan turan. Bara sana keessa ijoolleen namoonni qalbii qaban yaada qaban Waaqayyoon jaallatan bara sana isaan faana achitti booji'amanii turan. Isaan keessaa namoonni sadii bara sana Iraan irraa kun Faaris jedhamti. Biyya Baabiloon keessaa Faarisitti
nagadi kudhan achitti booji'amani nagadi lama immoo Baabiloonitti booji'amani Baabiloon kun Iraanii fi Iraaq jedhamtee gargar baafamtee beekamti warri nagada lamaadha kutaa biyya Yihuudaa keessaa achitti booji'aman gara Baabiloonitti warri nagada kudhanii immoo Israa'el gara kaabaatti kan argaman immoo biyya Faarisitti booji'amani isaan keessaa namoonni sadii mana mooticha bara sana ture mootii Daariyoos jedhamu mana isaatti qacaramanii mana isaa keessa hojjetu turani isaan keessaa tokko Zarbaabu'eel kanaadha mootiin gaafa sana ayyaana guddaa ayyaanesse qophee guddaa qopheesse edda qophee guddaa qopheesse booda nama nyaachisee afeeree daraawwatee booda namoota edda geggeessee booda xinnoo ishee nan boqodhaa jedhee gara boqonnaa isaatitti seenee jedha gara boqonnaa isaatitti aganni seenutti ijoolleen kun sadan amma mootiin kun rafutti amma kaalemee waliin waa mari'adda jedhanii mee yaada keenya kalaqna jedhanii akkasumatti hin teenyu mee waan gaarii kaanee yaadna jedhanii jedha jarana haga jiraattanitti waan gaarii yaada waa'ee dhugaa yaada waa'ee Waaqayyoo yaada amma boqonnaa argattanitti amma yeroo argattanitti bu'aan isaa maal akka ta'e malaan Zarbaabu'eel akkana jedhee hiriyoota isaatti gaafa kaasu mee maal yaadde jennaan waanuma gaarii ta'e addunyaa kana irratti waan mo'ataa ta'e sinis yaada dhiyeessaa anis yaada dhiyeessa sinis yaada dhiyeessaa lamaan keessan walitti finnee cuunfinee mootitti immoo dhiyeessine yeroo inni ribaa ka'u gaafa mootitti dhiyeessinu immoo mootiin yaada hunduma keenya abbaa mo'ataa ta'e sanaatiif badhaasa addaa kennaa kabaja addaa laataa kabaja addaa kana fudhachuudhaaf mee hundumti keessan mee waan qajeelaa ta'e waan mo'ataa ta'e yaadaa jedhe ati waan Waaqayyo waan sanitti himaa mee waan mo'ataa ta'e yaadaa jireenya keenya mo'umsa gaarii kan nuuf fidu eebba gaarii kan nuuf fidu yaadaa galgala keenya barabaraan gaarii kan nuuf ta'u mee yaada mooticha duratti dhiyeessaa Waaqa duratti dhiyeessaa mootii moototaa duratti dhiyeessaa mee yaada yeroo lama sadii taatanii teessan yeroo afur shan taatanii teessan yeroo mana barumsa sanbataa kana dhuftan mee taa feesbuukii goroggoruu dhiisaa tiiktookii goroggoruu dhiisaa innoo yeroodhaafi innoo dogoggorsaadha bu'aa isaa rafama isaatu caala mee waan mo'ataa yaada sammuun keenya ijoollee har'a garuu waan mo'ataa kana yaadaa laata kan barabaraa yaadaa laata isuma argidhabii isuma gammachuu har'aa isuma har'a addunyaanii humna seexanaadhaan guutamee nutti gadhiisu xumura barichaadhaaf karaa sababa kan ta'e kiyyoo kan ta'e isa kana yaada malee namni isa mo'ataa kan yaadu meeqaadha yaa obboloota kun nuti illee har'a geenyeerra simboo argamu keessa Waaqayyotu beeka nuti illee mana barumsa sanbataa keessatti ijaaramnee isa borii isa bara garii yaadnee dhalootaaf waan kaa'uu qabnu keenyaarra geenyeerra isin dhalooti amma dhalachaa jirtan siniif wayyoo wanta kudhan guguddaatu sinii diriiree jira kiyyoo hamaatu sinii diriiree jira isa kana mo'achuudhaaf isa kan barabaraa yaada mee isa mo'ataa yaadna jedhanii isa mo'ataa yaadnaa gaafa jedhan inni tokko addunyaa kana irratti amma waan mo'ataa ta'e yaadu maal jedhee gaafa yaaduu jalqabu kan nama mo'atu kan qalbii namaa mo'atu kan addunyaa mo'atu kan mootis ta'e hiyyeessas ta'e sooressas ta'e beekaas ta'e wallaalaas ta'e kan mo'atu wayiniidha jedhanii tokko attam jennaan wayiniidha bara sana keessaa dhugaatiin beekamaan wayiniidha wayiniin hiika baay'ee qaba Iriyaan saandi tokko maal jedhee jalqabaa mo'ataan addunyaa kanaadha wayiniidha jedhe mee attamitti mee ibsi jennaan akkas jedhe wayiniin gaafa cuunfamee dhugamu isa jabaa fuutee laafaa gootee lafaan dhoofti isa kabajamaa salphifti isa sooressaa afaan balleessiti dhugee machaa'ee qullaa buusa dhugee machaa'ee wallaalaata isa jannatu isa gootatu harka laata dhugaatiin akkasittiin bitintiristee lafaan nama dhoofti waan ta'eef isa jabaas salaafaas sooressas hiyyeessas isa biyya bushus isa bulus waan ta'eef
mo'ataan wayiniidha jedhe. Akkas jedhe yaadasaa kalaqee lafa kaa'e mo'ataan kanaadha jedhe lafa kaa'e. Hiriyyaan isaa inni lammaffaan immoo lakkii jedhe mootiidha jedhe. Mo'ataan addunyaa kanaa mootiidha malee wayinii miti. Mootiin yoo barbaade hin falaxa, yoo barbaade hin mura, yoo barbaade hin fannisa hin ajjeesa, yoo barbaade dhiifama godhaafi, yoo barbaade hin suuma, yoo barbaade hin shaara. Kanaaf mootiidha jedhe. Inni lammaffaan immoo mo'ataan addunyaa kanaa mootiidha, nama mootii ta'ee jirudha. Zarubaabel immoo sadaffaa irratti miti jedhe. Ani akka kootti kan mo'attu dubartiidha jedhe. Kan mo'attu dubartiidha. Dubartiin mo'atti. Wayini nama macheessus kan nama baasu isheedha. Nugusas kan da'u isheedha. Haadha nugusaas jedhamtee ni waamamti. Kan mo'atu dubartiidha. Dubartiin addunyaa kanarratti mo'attuudha isheedha jedhe. Itti fufee isheen isa jabaa isa goota qalbii ishee jaalala isheetiin boojitee waan barbaadde gochuu dandeessi, lafa barbaadetti geessuu dandeessi waan ta'eef mo'attuun addunyaa kanaa dubartiidha. Hin gammaddanii jedhan. Dubartoota hin gammaddanii akkasiidha jedha Zarubaabel. Dhuguma immoo jarana luba fuutee torba taskaana keessaa baatee iddoo biraatti geessiti. Daaqunii fuutee iddoo biraatti geessiti. Faarfataa meeqa fuutee iddoo biraatti geessiti. Jabaa amantii meeqa fuutee iddoo biraatti geessiti. Meeqa mana Waaqayyoo keessaa fuutee biyya lafaatti geessiti. Meelaa yaadadhaa Saamsoonii waan isheen goote Daliilaan akka iji isaa keessaa ba'u ayyaanni Waaqayyoo irraa akka irraa mulqamu goote. Akkuma kana jabduunis immoo jirti biyya lafaa keessaa mana Waaqayyootti kan fiddu. Horma keessaa kiristaana kan taasistu qurbaanatti kan fiddu immoo jirti. Dhuguma mo'attuudha. Garuu immoo jedhe ishee irra garuu kan caalu immoo jedhe dhugaadhaa jedhe. Maa duree barumsa keenya wayinii irras mootii irras dubartii irras caalaan mo'ataan addunyaa kanaa dhugaadhaa. Dhugaan bara baraan qofaasaa mo'ee ni jiraataa jedhee lakkoomsa irratti lafa kaa'e. Jarana asirra dhaabbanne nutis dhugaan bara baraanii addunyaa kanarratti jiraata jenna. Zarubaabel yeroo waa'ee isa kanaa ibsa akkas jedhe. Wayinii ni jedhe. Dhuguma yeroodhaaf kan mo'atu fakkaataa jedhe. Yeroodhaaf kan mo'atu fakkaata. Kan injifatu fakkaata. Garuu amma machiin sun irra jirutti machiin gaafa irraa galu immoo deebi'ee iddoo isaatti deebi'a waan ta'eef mo'ataa miti ni jedhe. Mootiinis immoo jedhe hin du'a. Akka shuumametti nafu hin shaarama. Kanaaf mo'ataa miti bara baraan jedhe. Inni sadaffaan dubartiinis immoo jedhe mo'attuudha jedheen kaa'ee garuu mo'attu miti. Kan isheen mo'attuu taatu amma bifa qabdutti, amma yeroo qabdutti, gaafa dhattee joortu huqqattu dullomtu mo'ichi ishee hin hafaa. Kanaaf anshee daangaadha. Kan mo'atu garuu bara baraanii dhugaadha jedhe. Dhugaadha maatiiwwan Waaqayyo. Mee waa'ee dhugaatirra deebiin waa si yaadachiisu. Kitaaba qulqulluu keessatti namoota goota amantii ta'an, jajjaboo amantii ta'anii akka isaanii salphatanii, akka isaan mo'atamanii, maqaan isaanii, seenaan isaanii galeessa gaarii ture sun akka inni xuraa'u godheera. Yoo waa lama isinitti mingaa mee Nohiin fudhaa laalaa. Abbaa keenya nama guddaa yeroo uumamni lafarra jiraatan bishaan badiisaan badanii sababa nuu ta'ee bishaan badiisaa irraa akka hafnu kan ta'e Nohi wayinii kana dhugee gaaf tokko maal ta'e jedha kitaaba qulqulluu. Wayinii kanaan mo'ame. Inni biyya lafaa mo'ate, inni foonsaa mo'ate, inni diiyaabiloosiin mo'ate. Dhumarra garuu maaliin mo'atame jedhaa? Wayiniidhaan mo'ame. Qullaa buusee, qullaa isaa gatee ciise. Looti maaliin mo'ame? Inni Sodoomiif Gamoraa mo'atee keessaa ba'e. Amala jaraa, aadaa jaraa inni mo'ate. Harka ergamaa qulqulluu Mikaa'eliif Gabreeliidhaan ijoollee isaa faana kan biyya Sodoomiif Gamoraa keessaa ba'e Loot
dumarratti maaliin salphatee maaliin qaana'ee dhugaatiidhaan salphatee qaana'ee ijoollee isaa wajjin ciisee safuu hojjete uummatama baatiin har'as jaranaa keenyaa utuna sirran darbin ela lafamma dhaabattanii jirtan kana ga'umsarra geessanii jirtan kanarraa dhugaatirraa of eeggadhaa mo'antu dhugaarraan fattu warri dhudhan immoo dafaa gaabbii galaa deebi'a amma yeroo dhugammii machaa miti amma yeroo dhugaatiidhaan machaanii waaqayyoon faarfatanidha miti yeroo amma fura qulqulluu machaanii faarfatanidha kanaafis nagaan kitaaba qulqulluu akkasii jedhure Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 kaastanii akka 18 yoo dubbistanii baricha hamaadha baricha bitaa afura qulqulluun guutamaa machaa malee dhugaatii namachiisuun machaa'inaa jedha. Kanaaf dhugaatiin dhugaarra nama kuffifti waan ta'eef namni baay'een garuu ittan boqodhaa ittan har'a galfadhaa ittan bashannanaa jedhanii itti mo'atamu waan ta'eef of eeggadhaa. Inni lammaffaan siltaanni biyya lafaa taayitaan biyya lafaasi waan barabaraan turuutti fakkaachuu danda'a. Kanaaf jennee kan mana waaqayyoo kan dhiibnu kan dagannu galaa lubbuu keenya kan irraanfannu sagalee isaa maleeffannee jalqabne kan dhiisnu addunyaa kana keessa kan dhiisan ammas hin qabanii. Yaa ijoollee barabaraan kan mo'ataan addunyaa kanaadhaa dhugaadha waan ta'eef dhugaa qabadhaa. Akkas gaafan jedhu immoo hubaja ogummaan immoo laalaa. Inni sadaffaanii dubartii mo'ataa jedhe Riyyaan Zarbaabu'eel. Ela jaalalli daangaa qaba qixxa qaba. Jarana intalli borduutu bushaan taatu jishee malkiin ishee immoo amma jooree waa biraa ta'uu danda'u. Dhugaarraa akkas hin kaachifne obboleessa ko jabaadhu. Yaa obboleettii ko siinis gurbaanii bor bifisaa kun biyyootti dabalamee utoo achiin dhagin argi dhabii ta'ee kun immoo amantii keerraa akkas hin kuffifneef of eeggadhu. Waggaadhaa waggaatti jabaadhuuti guyyaa hundeeffama mana barumsa sanbataa keetii kabajadhu waa'ee qurbaana keetii faarfannaa keerratti illatti hin deebi'in mo'ataan dhugaadhaa kan ittiin addunyaa mo'achuu dandeenyu faarfannaa kan dubbii waaqayyoo kanaan dhugaan ni mo'ata. Waa'ee dhugaa kanaadhaa Zarbaabu'eel akkas jedhe yaa mootii dhugaatu mo'ata ilaa hiriyyaan konni tokko dhugaatiitu mo'ataadha jedhe inni tokko mootummaa ta'uudha jedhe inni tokko garuu dubartiidhas jedhe garuu anan kan jedhu barabaraan kan mo'atu dhugaadha jedhe kunoo kana barreessinee lafa ka'an Isree mootichaa bira yeroo hirribaa ka'u ilaame kana dubbis jedhanii laatanii fi gaafa laataniif yaada sadan sadii kalaqan kana yaadee dinqisiifatee ofii isaatiin yaadaan fagaatee fageessee xiinxalee ilaalee dhuguma dhugaan addunyaa kanaadha addunyaa kana mo'atee barabaraan kan jiraatu dhugaadha. Kanaaf ati Zarbaabu'eel inni waa'ee dhugaa kanaa akkanatti kalaqxe yaadde murteessitee kaaste kun badhaasa qabda jedhee hadda isaa dhungate maddii isaa dhungate gonfoo fuudhee mataa isaarra kaa'ee uffata kabajaa fuudhee ta'uusee jedhe maal waan qabatee dhugaan mo'ataadha waan jedheef. Jarana namni dhugaa qabatee karaa dhugaarra deemu addunyaa kanarratti hin badhaafama fuula waaqaatti midhaasitti hin badhaafama. Badhaafamuu barbaannaan dhugaa qabadhaa. Dhugaan kun sakamiidha. Dhugaan yeroo hundumaa qofaasaa mo'ataadha. Kan akka dhugaadhaan jiru sobi baay'atee dhugaa balleessu irratti ol ka'a. Ol ijaara. Waa baay'ee jedha, waa baay'ee kalaqa, waa baay'ee baasa, kisaaraa baay'ee kisaara. Garuu dhugaan qofaa ishee mo'attu. Haa baay'eetu sobi. Qofaa ishee mo'attu. Mo'attee barabaraan ni jira. Addunyaa sobi keessatti gara keessatti dhugaa kana fidadha. Yommuu kana mootiin akkas jedhe itti gammade yaade badhaasa edda kenneefii booda waan barbaaddes na gaafadhu siifan kennaa jedhee jedhe. Matsaafii Izraa 3:4 irratti waan barbaadde na gaafadhu siifan kennaa. Ati ilma dhugaati ati dhugaaf dhaabatta ati dhugaa filatteetta dhugaati filatte immoo mo'ataadha. Taayitaa koorraa dubartii bareedduurraa dhugaati namni itti gammadee jiraaturraa dhugaati isa guddaa barabaraan mo'atee jiraatu filatteetta. Mina gaafadhu maal si badhaasu jedhe. Maal si badhaasu? Maal si kennu jedhe. Yaa mootii kumamoyi, mootii Daariyoos kumamoyi.
ani waan si kadhadhu yoo jiraate Qiiros bara mootummaa isaa keessa waa dubbateera. Innis yeroo ijoollee kana keessa namni ka'u mana Waaqayyoo deemanii akka ijaaranii fi carraa kana kennii fi deeggarsa barbaachisaa ta'e kenniif jedhee kadhadheen ture. Akkuma inni jedhe nama Yerusaalemiin an deema. Biyya abbaa kootiin deema. Dhaqeen mana mootii Waaqaaf lafa ijaaraa. Kana duwwaa naaf hiyyami. Deeggarsa barbaachisaa naa ta'e jedhee jedha. Mana Waaqayyoo ijaaruun dhugaa ijaaruudha waan ta'eef agartanii jira. Mana Waaqayyoo ijaaruun dhugaa ijaaruudha. Mana dhugaa ijaaruudha. Mana mootii dhugaa ijaaruudha. Warshaa dhugaadhaa hundeessuudha. Dhaqeen kana ijaaraa naaf hiyyami jennaan deeggarsa barbaachisaa ta'e barreeffama waraqataadhaan birriidhaan namni hundumtu akka deeggaraniifis sababa taasisee jedha. Galanni Waaqayyoo ta'u galateeffadhaa. Bartanii maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf Zerubaabi'eel alaqaa ta'e akka dhaqee mana Waaqayyoo mana dhugaa akka ijaaruudhaaf alaqummaan kennameefi muudamnis ni kennameefi kana fudhatee Nahimiyaa fa'aa kaase. Israa'el Nahimiyaa adda kaasee booda Aagee fa'aa kaase namoota isa faana hiriiranii mana dhugaa ijaaran kana walitti qabee mariisise. Qofaa masaa biyya Yerusaalem deeme mana qulqullummaa isaa Baabilooniin Naabukadnezar gube isa lammaffaa sana bareechanii ijaaranii jedha. Agartanii jarana dhugaan akkasittiin warri dhugaa jaallatanis akkasittiin mana Waaqayyoo ijaaru. Maal jedhe gaa dubbii isaa keessatti dhugaan bara baraan qofaa ishee gootii ni jiraatti. Bara 70 dhugaan dhokattee turte. Bara 70 guutuu dhugaan dhokattee waan tolfamaan akka waan dhugaatti lallabamaa ture. Dhugaa kana iddootti deebisuudhaaf kunoo ilma dhugaa ta'ee warra dhugaadhaaf dhaabbatan faana hiriirsee dhaqee mana Waaqayyoo mana dhugaa ijaaree gaafa eebbisiisan lafarra gangalatanii bu'anii gammachuudhaan kan ka'e. Jarana ijoolleen dhugaadhaaf dhaabattanii warri mana dhugaa jaallattanii soba addunyaa kana keessatti yoo baay'atallee ol ijaaraa mana dhugaa kana ijaaraa. Mo'icha argattu. Jarana mana dhugaa kana immoo ijoolleen Si'ooliif Daabiloos raasanii jisuu ni barbaadu hin danda'an garuu. Gooftaan dubbateera wangeela Maatewos 16 irraa kaastanii yoo laaltan bantu mana qulqullummaa siif laadheera. Kanati itti kama. Kanati hayiikamu jettee kama haidhamu jennaan inni hidhama. Ijoolleen Daabiloos Si'ool raasuun hin danda'an jisuu hin danda'an dhugaadha waan taate. Bara baraan ni jiraatti. Sina tokkoon isinitti himu. Bara lola addunyaa lammaffaadhaa markabi tokko loltuu warra Ingiliz fudhattee lolatti bobbaate. Lola kana keessatti namni markaba kanaadhaa gingilchaa ta'ee loltuu warri dhumanii dhumarratti nama muraasa fudhattee moo'ichaadhaan galte. Dhugaa taatee galmeeffamtee jirti. Manni kiristaanaa kun rasaasii baay'inatti irra kaa'aa jira. Lolli baay'een irratti kaa'aa jira. Miidiyaarras waa baay'ee dhaga'aa jirra. Haa ta'u malee garuu warra dhugaadhaaf dhaabbatan muraasa waraanamteeyyuu madoofteeyyuu namoota muraasa fudhattee garuu mootummaa qabatti numa galti. Dhugaadha waan taateef galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Kanaaf mana dhugaa kana jabeessaa qabadhaa. Mee waa'ee dhugaagaa kitaaba qulqulluu keessaan immoo waa isinitti hima. Dhugaan bara baraan mo'ataadha. Warra dhugaa mo'ataa kana qabatanii bara baraan mo'an namoota muraasa dhugaa isinitti himee barumsa koolitti qaba. Ni jalqabaa jarana dhugaadhaaf dhaabbadhaa. Dhugaa qabaadhaa. Dhugaa yaadaa. Daandii dhugaarra deemaa. Dhugaan kun immoo Kiristoosidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 gubbaarratti karaan dhugaan jireenya ana jedha miti dhugaan Waaqayyoodha. Dhugaan dubbii isaati. Manni dhugaa immoo mana Waaqayyooti. Kanaaf dubbii dhugaa Waaqayyoo qabadhaa deemaa. Bitaatti mirgatti hin gorinaa. Akka dubbii dhugaa kana fudhannee hin deemnee fi wanti bitaatti mirgatti nu kuffisu barbaadu. Wanti fuula dura keenya kiyyoo kaa wanti baay'een amma gadhiifamaniiru. Warri 666 dhugaa kanaan kan mormanidha. Kalaqa amma addunyaa nutti gadhiifte kun dhugaadhaan kan mormanidha. Feesbuukii abidda baannee deemna beekaa. Keessumatti ijoollee abidda baattanii deemtu, du'a baattanii deemtu, soba baattanii deemtu, fakkeessaa baattanii deemtu.
Kanaan dhugaatti baadhadhaa dhugaa kee afaarfadhaa dhugaa keessa dhaggeeffadhaa sosoba gingisha adda baasaa maaliin dhugaan mo'ataadha yoo fi jettan garuu godhaa. Abaarsa baatee deema eebba kee afiladhaa xuraa'ummaa baatee deema qulqullummaa kee afiladhaa kanaan dhugaa kanaadha. Egaa mee warra dhugaa qabatan akka isaatti mo'aman isinitti ilaala akka isaatti mo'atan warri dhugaa qaban inni jalqabaa ilma Yaaqoob Yoosef. Ilma Yaaqoob Yoosef hin beektu obboloonni isaa 9 ta'anii irratti ka'anii waan dhugaa ta'eef waan dhugaa qabuuf dhugaatti waan jiraatuuf irratti ka'anii 9 ta'anii ijoollee abbaa tokkotti beekaa fayyaatti fuudhanii boolla keessa buusan. Boolla keessaa fuudhanii birrii 20 gurguratan biyya hormaatti galanii maal jedhanii sobanii mucaa kee bineensatu nyaata jedhanii abbaa isaanii guyyaa 30 boo'isan. Garuu dhugaan 9 ta'anii dhugaa Yoosef balleessuu barbaadan. Waggaa muraasa booda waggaa 20 booda dhugaan Yoosef sun ofirraa sobaa qooftee bakkeetti baate. Addunyaa guutummaatti baate. Waaqayyo dhugaa qaba warra qaban addunyaatti baase. Maarree obboloonni gaafa sanaa dhufanii gugguufanii abbaan gaafa sanaa dhufanii gugguufanii seenaa kana baay'isa gootanii beektu. Ilaa dhugaan akka itti mo'ata. Arras biyya lafaa kana keessatti namni dhugaa qabdu soba asirratti ka'uu barbaada baay'atee dhugaadhaan dhaabadhu. Ati dhugaa koo beekta jedhi. Dhugaadhaaf hojjedhu dhugaadhaaf dhaabadhu. Sobi baay'atee iyyuu gaaf tokkoon qaanaa dhugaan kee immoo gaaf tokko addunyaatti ba'a. Ilaa dhugaan bara baraan mo'ata. Amma Yoosef jarana seenaansa amma wangeelli Waaqayyo lallabamutti lallabama dhugaansa. Obboloonni sun garuu hin qaanaan hin bu'an hin salphatan. Dhugaan mo'ataan sobi garuun sobdi malee yeroo dhammaaf kan seera uumamaa boqonnaa 37-39 dubbisaa. Inni taa'u lammaffaan dhugaan Mardaakiyoos. Mardaakiyoos ilma dhugaati. Dhugaadhaaf dhaabata dhugaadhaaf hojjeta. Ilma dhugaati waan ta'eef. Haamaaniif maatiin isaa irratti mari'atan muka soofanii funyoo qopheessaniif. Labsiin du'aa akka irratti labsamuudhaan mootii jinna kan walii galan. Labsiin du'a Mardaakiyoosiif lammii isaatii waggaa irratti murtaa'u galagalcha koppii 127 baay'atee biyya Faaris biyya Baabiloon hundumaatti maxxanfamee jedha. Isaa guyyaa 3 jiru garuu dhugaan Mardaakiyoos mul'ate galmeen dhugaa hojjetee galagalee muka Mardaakiyoodhaaf Haamaan qopheessa kanatti fannifamu Mardaakiyoos immoo akka shumamu ta'e. Ilaa dhugaan mo'ataa. Gaafa sana amma maatiin isaa walii galanii namni kun jallaadha hamaadha jedhame murtiin du'aatti murtaa'e biyya 127tti koppiin isaa beelaxxafame jechuun maal jechuudha? Haa du'aan lafarraa dhuman jedhanii garuu dhugaan mo'ataadha waan ta'eef dhugaan Mardaakiyoos guyyaa 3 gidduutti ifa ba'ee akka badhaafamu akka shumamu akka shallamamu ta'e. Bara baraan dhugaan mo'atee jiraata qofaasa. Sadaffaa dhugaa Soosinaa. Saammaa kana kan argattanii waa'ee Mardaakiyoos Matsaafa Asteer boqonnaa 4 argachuu dandeessu. Matsaafa Asteer boqonnaa 4 dhiifama. Inni sadaffaan seenaa Soosinaadha. Soosinaan harmee jabduudha. Dhugaadhaaf qulqullummaadhaan Waaqayyoon seera isaa eegdee abbaa manaaf amanamtee kan jiraattudha. Barsiisonni lamaan bara sana achitti ramadamanii jiran fedha ejjaadhaaf gaafatanii hinkoo jettee didde. Itti yani maqaa balleessanii ilaalu barsiisaa seeraati utuu isheen nama wajjin gaalamoottu agarre kanaaf dhagaadhaan dhaamtee aduutu jedhanii namarratti kakaasan namoonni hundumtuu dhagaa du'a isheetii baatanii dhaqanii isaanii lafarra gosatanii dhagaa ofii didanii dhagaa ol kaasanii rukutuudhaaf jedhu Waaqayyo Daani'eliin kaasee dhugaa ishee adda baasee warri soba dubbatan gargar tarsaanii kasaan du'an ta'e dhugaan mo'ata. Jarana addunyaa sobaan guutamte kana keessa jira. Addunyaan sobaan guutamte kana keessatti isin intala dhugaa, harmee dhugaa, abbaa dhugaa, luba dhugaa, daaqunii dhugaa, faarfataa dhugaa ta'aa dhaabadha. Bara baraan jiraata dhugaan. Isinis bara baraan jiraattu. Yoo ta'uu dhaabaate garuu akkasumaan dhugaarraa adda gortanii kaabbaa sobaa uffattanii
nama qaanii taatanii jiraattu. Inni dhumaadhaa mee waan tokkoon sin yaadachiisa. Fannoon gooftaa keenyaaf Iyesuus Kiristoos fannoo dhugaati. Waaqni dhugaan irratti kan nuuf fannifamee dhiiga isaa cobsee fayyina keenyaaf taasiseen. Ayhuudoonni miqqanyoonni garuu dhugaa kana meetiri 30 gadi qotanii awwaalan. Meetiri 30 gadi. Waggaa meeqaaf awwaalamee taa'e? Waggaa 300 awwaalamee taa'e. Garuu Waaqni dhugaan barruun harka isaa irratti fannifameera waan ta'eef, milli isaa qulqulluudha dhaabbatee ooleera waan ta'eef, dhiigni isaa qulqulluu irratti cobeera waan ta'eef, dhugaadha waan taateef, utuu hin tortoriin, utuu hin minyaatiin, utuu hin bososin, waggaa 300 booda ba'eetoo addunyaa irratti fiixeerra taa'e. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Amma maatiiwwan Waaqayyoo inni amma gubbee mana qulqullummaa irra taa'ee jiru ilaaltanii fannoo gaafasiiti yaadannoo isaati. Asii gad awwaalanii dhugaadha waan ta'eef awwaala dhiigee kosoo ofirraa fixee ilbiisa tokko tuutti hin bu'in ka'ee tolurratti ol ka'ee morma hunda keenyaa irra kuna taa'ee jira. Har'a hunda keenyaaf mallattoo fayyina keenyaa, kadhannaa keenyaa, lallaba keenyaa, tajaajila keenyaa ta'ee jira. Maal waan ta'eef dhugaan mo'ataadha waan ta'eef. Egaa dhugaan Waaqayyoodha. Maqaan Waaqayyoo kan qabu hundumtuu mo'ataadha. Fannoon Waaqayyoos mo'ataadha. Manni Waaqayyoo mo'ataadha. Kanaaf gaafa sana jarana warri dhugaatu mo'ata jedhanii dhugaa filatanii badhaafamaniiru. Dhugaa kanaan dhaloota mana Waaqayyoo ijaaraniiru. Manni Waaqayyoo inni isaan gaafa sana dhugaadha jedhanii ijaaran inni gooftaan keessatti gaafa guyyaa 40ffaadha maaramiin itti geesse mana qulqullummaa kanaadha. Isa dhugaadhaan ijaaranii ijoolleen dhugaa warra ijaaranii. Fakkaattii isaa Waaqa irra lafarra kan jiraanne dhugaa waan ta'eef karaa adda biraa gaafa ayyaana waggaa ayyaaneffachuudhaaf dhaqanii kan maaramiidhaaf Yoosef Yooftaa fudhatanii dhaqan sun mana kanaadha. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 39 kaastan arguu dandeessu. Gaafa ayyaana Hoosaa'inaadha mana abbaa kootiin mana kadhataa holqaattuu gootanii jedhee alangaadhaan garafee kan inni keessa gadi yaase mana dhugaan ijaare, mana dhugaadhaaf ijaaramte, mana dhugaa abbaa dhugaan kan filate waan ta'eef manichi sana gaafa ol ba'eef jedhee mana kana kee jiraadhaa jedhee ka'ee mana kanaadha. Ijoollee dhugaatti ijaare waan ta'eef. Karaa adda biraa barattoonni sarara baratanillee kadhannaadhaaf kan isaan dhaqaa turan mana dhugaan ijaarame kanaadha. Waa'ee isa kanaadha Timotewoos manni Waaqayyoo mana dhugaa fi utubaa hin jenne barabaraan kan jiraatu Waaqayyoo abbaan tokkichi kan hundeesse kan jedhe kanaaf. Mana dhugaa. Ergaa Phaawulos mucaa Saafuraa Timotewoos berገረተ ጉድ እንደሱ kan. የእውነት አምድና ምሰሶ አለ። የእውነት አምድ ከናፉ ሀረስ መንበሩም ሰንበታ waggaa 10ffaa isaanii kan isaan kabajachaa jiran kun kaan immoo waggaa 34ffaa isaa kabajachaa kan jiru kaan immoo 50-70 kabajachaa jira. Kun maaliif jennaa jettanii dhugaa irratti waan hundoftee fi abbaan dhugaas kan bu'uuresse waan ta'eef bara baraa yaadatan. Kanaafuu barattoonni har'a waggaa 10ffaa keessan kana kabajachaa jirtan ergaan isiniif dhaamu dhugaa qabattanii har'a geessaniittu mana dhugaa jalqabame kan siniif ijaaramaa jira. Siniif ijaaramaa jira kan keessan warra mammaan guddoo ta'anii yeroon isaanii gabaabaa sin turkaafuudha dhaaltuudha sin. Kanaaf mana dhugaa kana dhugaadhaan akka zarbaabu alkaa ijaara dhalootaaf ijaara. Sin immoo mana kana akka abbootiin arsinnuu ga'an sinis eegaa sinnuu ga'a. Egaa dhugaa kanarraa kan nama jallisu barbaadu wanti baay'een jiraachuu ni malu. Isa kana immoo ogeessa ta'atii ogummaadhaan ofirraa deebisaan siniin jedha.